السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجمتوتا فجالتمتوني هردفتوني برسيسا ورمو أبي الحمد لله هاني نغاكوت نغيني كي ينجار الله هنك بجادا باك جرتن مرس نغاو دعوتن كي يودو غمچيسا باغا مدن فيديو أرخنا كيسات وان بايا توكو سنفايدو دندو في أكسما ماتي كي سنفايدو دندو نسنف كبادر حالا كاردي كارشي ددما ماتي كي سن كبيجرا نيف كاردي دبلا متوبيات قوتو في دندسن نسنف كبادر egaa daawwattan kiyyaa kana qofaadhaa miti haala neeta maatii keessan kabii jiranii fiduu yoo barbaadan neeta hidhuu dandeessanillee isiniif qabadhee dhufeetiin jira. Egaa daawwattan kiyyaa neeta kajja tokkoodhaa hidhuuf yoo barbaadanis akkasuma kajja sadiidhaa yoo hidhuuf barbaadanis akkasuma kan waggallee ni jira jechuudha. Haala salphumatti gatii xiqqaadhaan hidhuuf dandeessaniin isiniif qabadhee dhufe. Akkasumas neeta kan biyya kana keessaa hidhachuu yoo barbaadan kan biyya Suudi Arabiyaadhaa jechuudha. Qarshii 20 ji'a tokko kan dhuma hin qabne daangaa hin qabne isiniif hidhuu dandeenya jechuudha. Neetii kan biyya kana keessatti hidhuu dandeenyu zeena irratti hidhuu dandeenya akkasuma jawwii irratti illee hidhuu dandeenya. Akkasuma mobaayilii riyaala 39 fi mobaayilii riyaala 60 irratti kan dalagu hidhuu dandeenya jechuudha. Neetiin kun ji'a tokko kan isiniif dalagu dhuma hin qabu daangaa hin qabu jechuudha. Ji'a tokko asitti hin dhaabbatu jechuudha. Alaatul ji'a tokko kan isiniif dalagudha jechuudha. Kanaafuu aappii shabakaa bilaashaa guyyaa lama guyyaa sadii isiniif dalagee isin dura dhaabbatu waliin rakkachuurra neeta kajjaa ka qarshii 20 kan hidhachuu isiniif wayya. Egaa daawwattan kiyyaa kaardii gara biyyaadhaa erguu yoo barbaadanis akkasuma neeta maatii keessan kan biyya jiraniif guutuu yoo barbaadanis akkasuma neeta kan biyya kana keessaa hidhachuu yoo barbaadanis waatsaappiidhaan nu dubbisuu dandeessan jechuudha. Lakkoofsa waatsaappii keenyaadhaa duwwaa 5 lakkoofsa waatsaappii kanaatiin nu dubbiftanii isiniif fiduu dandeenya jechuudha. Haalli kaffaltii isaatis jechuudha kaardii sawaadhaa bittanii ergitan jechuudha. Fakkeenyaaf kaardii maatii keessan kan biyya jiraniif qarshii 200 guutuuf yoo barbaadan jechuudha. Qarshii 20 kaardii sawaadhaa bittanii ergitanii akkasuma neeta ji'aadhaa hidhuuf yoo barbaadan illee jechuudha. Keessaan nu gaafatanii jechuudha kan dhuma hin qabne yoo barbaadan geegaadhaan yoo barbaadan akkasuma sunillee kaffaltiin isaadhaa kaardii sawatuun ergama jechuudha. Akkasuma neeta kan biyya kana keessaa hidhachuu barbaadan illee jechuudha kaardii sawaa 20 qofaa bittanii erguudhaan alaatul kan ji'a tokkodhaa isiniif fiduu dandeenya jechuudha. Warreen immoo biyya kaardii maatii keessaniif erguu barbaadan jechuudha kaardii sawaatii fi lakkoofsa maatii keessaniidha waatsaappiidhaan nutti ergitanii nu immoo alaatul isiniif ergineeti fatuuraa isiniif ergine jechuudha hanga isin erguu barbaadan jechuudha isiniif ergineeti jechuudha. Egaa daawwattan kiyyaa wanti kun waan baay'ee tokko bareedaa ta'edha waan baay'ee tokko isinis maatii keessanis baay'ee tokko fayyaduu danda'udha. Viidiyoo kana akka namni baay'een argee irraa fayyadamu laayik sheer waliif godhaadha namoota baay'ee biraan naaf gaadha waan hordoftaniif galatooma.